kana beektu laata laslaasaa yookaan lallaafaa yeroo hedduu fayyadamuun rakkina fayyaa faana akka wal qabatu dhukkuboota shanjaa isaa ol nutti fiduu akka danda'u ni beektu laata kun dooktarii Wombashaanaati mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii fayyaa maatii keessanii karaa isittiin hordoftan waan ta'eef warri hagarraatti maatii keenyatti hin dhaamne subscribe gochuun maatii keenyatti dhaamaan affeerraa keenya har'a kan waliin laallu laslaasaa dhuguun irra deddeebiidhaan fayyadamuun rakkina fayyaa akkam akkamii nutti fida kan jedhu wal duukaa ilaalla. Inni tokkoffaanii rakkina fayyaa ilkaan keenyaa faana kan wal qabate nutti fiduu danda'a. Kunis ilkaan keenya akka borobboramu akkasumas immoo inaameel eroozhinii nutti fiduu danda'a. Kanaaf fayyaa ilkaan keenyaa eeggachuu fi wantoota mi'aawoo fi laslaasaa ta'an soft drinkii ta'an yoo hir'isne yoo dhiisne baay'ee gaarii. Inni lammaffaanii rakkina dhukkuba kalee nutti fiduu danda'a. Kalee keenya miidhuu danda'a. Keessumattuu maal nutti fiduu danda'a? Istoonii nutti fiduu danda'a. Cirracha kalee nutti fiduu danda'a. Inni sadaffaanii dhibee tiruu nutti fiduu danda'a. Akka qorannoon tokko ibsanitti dhibee tiruu non alcoholic fatty liver disease jennee kan waamnu nutti fiduu danda'a. Inni kun immoo fructoosiin soft drinkii keessa jiru yookaan laslaasaa keessa jiru akka inni tiruu keenya irratti kuufamu faatiin hin barbaachisne coomni hin barbaachisne akka inni tiruu keenya irratti kuufamu gochuu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii maal nutti fiduu danda'a? Haphachuu lafee nutti fiduu danda'a. Haphachuu lafee immoo karaa kam nutti dhufuu danda'a? Soft drinkii keessa yookaan laslaasaa keessaa fosfoorik asiid kan jedhamu jira. Inni immoo kaalsheemiin nyaata keessa jiru absorbii akka hin taane sirriitti gochuu danda'a jechuudha. Kaalsheemiin jiru taanaan immoo lafeen keenya maal ta'uu danda'a? Haphachuu danda'a. Jabaachuu dhiisuu danda'a. Akkasumas maagneeziyeemii fi foosforasii jiru hir'isuu waan danda'uuf haphachuu lafee nutti fiduu danda'a. Dadhabuu maashaas nutti fiduu danda'a jechuudha. Maashaan keenya illee akka dadhabu masal wiikinees illee nutti fiduu danda'a jechuudha. Soft drinkii. Akkasumas qorannoon tokko riiserchiin tokko akka ibsanitti yeroo hedduu fayyadamuun dhukkuba sukkaara gosa lammaffaa faana illee wal qabachuu danda'a. Dhukkuba sukkaara gosa lammaffaa jechuun type 2 diabetes mellitus faana wal qabachuu danda'a. Akkasumas ulfaatinni kee akka dabalu gochuu danda'a. Insulin resistance. Inni gara biraan immoo kolesterooliin kee akka dabalu. Akkasumas immoo dhiibbaa dhiigaa kee illee akka dabalu gochuu danda'a. Soodeemii fi kaafeenii soft drinkii keessa jiru faana wal qabachuu danda'a. Ol ka'uun dhiibbaa dhiigaa keenyaa kan jedhurree qorannoon tokko ni ibsaa jechuudha. Walumaa galatti hamma laslaasaa dhugdan bishaan dhugaa. Bishaan baay'ee faayidaa qaba. Liitirii 2 haga 3 guyyaa keessatti bishaan dhugaa. Laslaasaa dhiisaa soft drinkiin hamma sukkaara keessanii ol kaasaa, hamma dhiibbaa dhiigaa keessanii ol kaasuu danda'a, hamma kolesteroolii keessanii akkasumas faatiin hin barbaachisne tiruu keessanirra akka tuulamu gochuu danda'a. Kalee keessan miidhuu danda'a, ilkaan keessan miidhuu danda'a. Kanaaf maal gochuu qabduree soft drinkii dhiisaati bishaan sirriitti fudhadhaan ergaa kootii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa sheer gochuun dagatiinaa. Gaawwanta gaaffisinii ta'u immoo koomentii nuuf kaasanii jenna. Thank you.